Biye handurako biya tobadiya jirengil manama sumaratundaya Qoysa mucaan dheeraan kan isa kutee adiiroo abbaan xiyyaaronni kana fi xiyyannaan achuma dhabameenni wayyaadee amma fa'a guyyaarraa dhufeetuma inni achi ija keessa lallaalu sanuu yaade akkam namni kun lakkaanuu biyya sifira jiru waan beektu yaaboo gizuma sifiraa kutee beektaa wayi abbaan xiyyaa kunis akkuma inni san heerumee dhorku deemu maalumaaf mee akkanatti isti namatti ta'an amma isaanii dalagaa ooluu dadhabee bismillaahi baadiyyaarreen tunis na gubdee nyaachisaatuma ooluu dadhabee amma fa'a. Amma silaa dhufee warra jiraawu ummaan tiyasanis achumaan achi buutee taate walleenuu abbaan qiyyasanis dhalaa malee dhalchu jeeti firraa ari'an isaanatti odoon himin ajaa'iba qabanii isaan kun isinis achumaan dhabamte anumaan mana keessaas dalaga horii isaaniitis nyaachisa ammuddu na kutamte ammaan tanaanis firraa hin jalaa badu yookaan ta'an ajaa'iba qaban wallaahi baatii takka guutte kun ummaan kiyyaas baatii lammataatiif deemti amma onnaa maraachuu deemanii uummanni kun ammaan tana fa'a. Sistem achiitis way abbaa kiyya za'an saa geesse buutaan tolchineef jimaan geessineef nadhiisu yaabuu fa'i. Namummaan saa guutumaa hir'ina waan qabu qaamaa namummaan saa guutumaa. Ajjuma akkanaatu jibbeetiin jira. Ayyuu teenya cinaa mucoo gabaabduu san nin jaala. Abbaan arama guurtu balee naan jee arama sanuu amata shanguutu intuqamin suma kiyya biraan ta'a dhala awai mucuumata kan siya kan nakun tanaan si fuusisan maja torbaan guutu eege anomsa akkana waan qabu qoftii jiraachuu dadhabe wallahi yoo furmaata naa barbaadu taate yoo rabbi bijjeesseef mucuuma gabaabduu saniin dhaqee fuudha abbaan qoftiin gurraachisan qoftiin istilatti hin godhin malee haati xiqqoo bareedduudha achuma dhaqeetiin fuudha Muhammad خط الماديرة محمد هو بادي خط هاي محمد خين أوكل أبغى يسبدي جرة خط أبغى سبر بادي من شو أتوانا كنا مالي في الليج مثلا تيمبوتان أبغى تيمبو أنا أدران عن جت جارتين تي جارتين مغارات ونقول نما بلّيسي تبر أدران عن جت أكمل نجى والله مالا سيقطع أي سما براند فهمي أسمان قلتات دو مالو جيرت أما توجي مالي جيرت أسمع تيسار كام أنا مراتين ذاتي أكن دور فيما قبضة مال تاتيت بتشوف خسار كم بيو سي دراغون سبي خاتي مرتو فتي دي مالا سيقول جيرت مالي بو مال تاتيت دور فيما قبضة أنا وانا كنا شيء باستو تنا سجا تنبوتن وانا مون دما في دوان قب أيه دواتنا تاني ناني دبي برباد جروبيتا أيه دلا غبابدو تفو دلا غبابدو تاسي غدي بلو تنلا تن مفودت أبانا فودا جروتنا كيسان فودا هاي مال كابا جين فودو رادي سوانا كراتي ما يو فودو فيتاكين سيفو سدلا خدانين كابا فودا يادني كبدا يادني كبدا الله अब आगा ऐसुमनी की याव करना नत्ता बते मुचुमा गबाब तो तक्का जिरा वर्री बादिया को माले फूड़ा जे जरतन माले गनांगे याती दलगड्डू गना बरतादा akkam jechu baradhu bakayriyan ke geese fuudha yaatin duro hojjedhu sanboota fuudha yaati akkanuma kaatee nin fuudha akkam yaabot way lafa qabda an aysunni ke qaadati yaw dalatew ak ay ayye akkanan jenne Adurri sikata duri ni demin. Amma bana bo. Duba yesu. Ati amma tasani tidisiti. Tafudu ada. Ati na jingaltu. Wai ati na jitu ita qofti diyan tuka. Baka. Sanifu sinin gaure. Anna fusi ati amma si fusi sa. Yabo ati nan fusi sto isumninu wanda dabe disiti ati magalanu si marachite. Atu fud ni fayyita. Fayya fakkaata malee marattee jirtati. Anamma jaartiin ti. Kudura aarri funyaanum dansi baati. Teetufu marattee jirta laal. Ibdaqabe. Wanni sinjoota biraan jiru. Dhagayi. Laal amma sirran beekuti. Abaan amma hojiin qaba karootiitiin deema maali ajaante dalagaan qaba na ibi jiran. Yaabo baraati mucaa isumaati amma isuma deebiitiin jira jeettiin hin deema bakka gamas. Eessa?
khara laga keenyaatiin deema gaa. Anaaf eessumni waliin agarru galgala wal agarra galgalaan dubbisaan amma bakka galgaluma sanitti yeroon qabu amma maal ajaante amma ajaa kanis baasu. Duraaf fudhaa tan qabu eega fudhaan haa qabte anaaf ati installation ka fudhu laalame. Iroon taabbaati rabbi si faqan deem. Anjoollee warra magaalaati ati yoo ati eessuma naayimi an deeme. Tirsiime eessumatti angin si dura fuudhee an sin garsiifne. Yaabo yaa rabbi dhaqqabaatu mucaa kana dhaqqa yaa rabbi dhaqqabi mucaa kana kunoo wanna balaa faranjii san xuuxaat deema maraatuuf deema dubbii mucuma dheeggadda mana keessa wal harkine akka nama nan beeknetti haasa'e yaa rabbi mucaa kana dhaqqabi baara rabbi izzati amma yesufuuna deem dhaqqabamte rabbi si haa dhaqqabu laal Tolummaa teenya neega wal jaalanne gammachuu malee walitti mufanne jiruu wal dhabuun eeggannoo lamne silaa duraanuu wal baruu baanne. Tolummaa teenya neega wal jaalanne yaaboo hireen taabbaati naqeetti. Yaadana ne qe'ee mucaan dhiisee deemuu yaaboon maan fuudha eegaan fuudhee dhufee mucaa kana ol laaladhe. Yaadana taatee akkam. هاتك هرم مكانه وقع كم قولنا ما خامي نقولهم يا أبو صدق جاري سلمني صدق جاري خيم تلانو رافول صدق أنت لما تيجي برباد وما لك أنا هرم تشرون فيه توكو أسجرا تورا خنا يا ربي سكت الشارو فخامي मैं असांती नो असांती ओ असांती मैं इंतलती थी ये मैं खुद मारे अमर एबर आरफ्ते एबर चुमानी जिमासी जेतिन दुफे रेन्यू बिरत इतरेओ रेना bu branjuru wantuman gode dufe amma sanis demte jetin si dufe bar gurban dera sanis gas ke jira jari dufe jirami kan ni dufa Kurban Allah kayaknya kan? Kadera si jalan tusan. Ini sani saskit jiracun orang. Ada guys lah, akarbat tiga lah orang cikin demun. Nama isa fakat fakor ke gurbat toko kan hucu dima toko jinkara. Berarantana anu esa badedi roje. Samu siapa saya di jerat orang. Ya nek yang kan madura, kan mana dia ti mau di roy. Rafaten mau makan madura ni ti. Kas maja ya. Rafaten? Dah aja yo. هاتيتي ستورتي غمان ستورتي ورا مال هذا كويسين يا ابو خبرات لالتين سال لي ابان كيسن المدينه فرجتي atu mau akka zeni mi baba wan nadoi sitan kapdani mi nasu ma maal sido isina hono isin dalu wada dalti ati dala dalta da yole wan birata kanjiru walil lalle walla nunati arun olto lenu akam fakka adu anggaran tan akami turtaun ambar nageu man akana tesen so jiraran tanan diro wallo lamu mali je shakku jiro turani baka abu anu hana rafto citti malu baba tadi daltum barga da kamit ilma diran feto ta kan sidal ya chu khaum man tiya un madalti akam dalti mambo do lakkini dalti isumanu debis ya bu man de umri ni radum jirti dullo mu jirti da gefadu usewan tana khaysate tin senu isin sanis kanuma isifte arkaten sa wala nu narfudu de ma jirti ya dila sigalemi duba yakkanuma tiatilen irajal jette sabra fute isini sabra erumti amma bar dubbisi way beita yaro ran fude bodalal amma isin turte tese jarti nama takbar bati takmal rabti turti me amma isa ha atis jala demte barbadun sirra jira baba enyu dise de mala pati ya beru ayro nuti jirami baba ya beru karwatu na dabde khono gafoy teni jarta bere jechun demte barbadu qabdom ma teni oso isi nubatin oso isi wan taten bekhin
Tabraatiin fuudhaa akkamitti jettaa hojii? Nuti sobboleessa dhiiraa numa feenaa bara. Numa feetan amma bara san isii wal dubbannee jirra kan fuudhu walii himne anaaf isin. Itti simeetiin jira. Isin si hayyamnaa nuti uumaa. Gaafa nan du'e fuutee jettee bara. Gaafa nan du'e. Anoo maal hin jenne gaafa ati duute miti osoo ati jirtuutiin fuudhaan jenne hin tolchee bire. Egaa hin tolchine. Hay gaafa isin duute maaliif fuudhaan himee gara rabbiin nafa dhifadha akkas. Hay nama jaalatti yoo taate osoo isin jirtuutiin irra fuudhee garsiisa jaalaluma siitiifu. Egaa saniifu isi itti dhiisiiti mee kottu gatta teenya kottu. Akkasii haa intala tiyya. Wanni nama dhibaa maalu ni beekto. Haateetis asiin gabbute taaziyattiin deemaa amma afooshaan dhaqa jetteetti isin dubbanne haa taatu garuu immoo namni baatii takkaa ol taa'uun aadaa Oromoo keessa safuudha jechuudha. Akkamitti manaa baate osoo namatti hin himne. Gizee deemtisa maal sin jettee qottee? Maal laan jettee qotteen as geetiin dhufa jettee kaatee totolfattee boontee jirti. Ni beektaa mee haateetis narra furdattee jirti. Furdina isii kana waa seete isii furdinuma isii kana qabattee deemtu kana waa seete akka nama gartee ilmaan meeqadha ammas fuudhuu danda'u sallaalte amma isiin. Lakkee akkasillee ta'uu baaddu silaa guyyaa sadii sirraa bultee akka shari'aattis jaartii deemee barbaada. Akkasuma akkatti sheetichi keenya san nu qaraasisetti waa'ee shari'aa gaafa qaraamisan ka'a. Akkasuma amma garuu an hin beekne ka'a. Amma isiin wanni feetunaa siima. Anis yeroo hedduu jima kanaan cafaqadhaa mire jimmoo kana cafaqataati. Ifiifuu walleenoo anaa kanaas watakka gaa jimmoo qameetuma afaanumaan dubbataati nama dhala dhaalalteefaa jee dhalaa tanaaf inni akkana godhateettee keessan na laallachuusiiti isiin mee haa barbaaddattu qaama guddaa san waa seete jechuu akka waan gartee deemtee namayyuu fuudhee dhiira dhaluu feetiinsaa isiin san walleenuu. Wanni narraa deemteef dhiira dhaleetiin isa garsiisaa heerumee jechuusiiti. Si galami anis jaartii biraatiin fuudha. Dubbiin taate. Akkas jechuun mitiiti deem barbaadi nagarre yoo isii dhabdi takka yoo waan takka irratti agarte yoo deemtee isii heerumtee kabiraa fa'aa hojii jirtu yoo agarte kan boodaati si fuuta. Isiin amma kabiraa ni fuuti. An akkaan laalutti jibbansuma kiyyaa fi akkamitti intala dhaluma naa dhala jettee maaliif ati yoo si jibbite nuti nu jibbiti akkamiin nurraa deemtee akkanatti turti. Isinis bira dhaqxaniitu malaaltan mana lama isinii goona maal rakkoo qaba. Dubbiin tun hedduu malee sammuu na nyaachuuf jirti beekte. Ati ilma dhiiraa akkaan siidhaan feetu. Ilma dhiiraa ni fedha kabaaba nagaa yoonii fi kaa isin lamee wal taatanii waa gootan taate bar nutis gammachuu keenyaa bar. Akkasumatti amma isiin bikka jirturraa isii yoo kan dhufne ani isii barbaaduudhaan eenyu bira jeetiin barbaadame gandaan beekaa gandaas hin beeku kan hin barbaaduu san. Bakka an deemee barbaadu ani isa isatti hin barbaadame bakka itti barbaadan hin beeku warra Muusaa bakka dhayitu sanis dhaqee dheengadda giseen nan tagau san dhaqee. Isii amma isii qaamuma isiitu ala baasee beelte qaamuma isii furdaa kanaatiitu isii ala baase malee qaama kan aanammaan shakkeewu. Hai qaamni ala nama baasa. Hai qaama gagabbataa kanaan namni akka laalu isiin as keessa ifirraan fadhee baadiyyaa kana keessa taa'ee qaama bareedaa kanaa fi kana qabadhee baadiyyaa keessatti inni maal na seeyi dhaluma naa dhaltii amma naa dhufte dubbiin. Qaama kanaan deemee magaalaa dhaquun qabaa jetteeti laal. Ani amma naa galteewu. Ajaa'iba immoo. Amma Soomaalummaan narraan argin. Akka anis hin gabbadha. Soomaaleen narraan argin amma jaartumatii tana yoo Soomaaleen agarte. Nama akkana fadhanii Soomaaleen. Soomaaleen qaama sana agartee numa feeti. Soomaaleen gaa wanni isiin laallattu bar dhaluma fufurdoo sana barbaadatti beete. Gargabbataa nama gargabbataa feeti. Nama gargabbataa amma isaan shiita isin uffattan kana beete bira dabranii jiran isaan. Shinni bal'aamii isin biratti isin. Isaan baawwayne jaanii kana qabataniiti as jalaan fidatanii asiin ol akkasanii faa gizee faa ilkeedhaan qabatan laala kana. Baawaa lakka gizee magaalaa dheettu waanuma dila laaltaati. Yaa moo gaafa magaalaa dhaqee hin gala seeti hin galu bar. Amma ani wanni hin barbaadu intala dhiiraa tanaa dhaltu hin barbaada maaliif haa qallattu feetu haa dhiiftu. Anis nageessa hawwiyaa takka ni ilaala. Soomaalee laaltaa Soomaalee dhiiraan laalta moo ta dhalaa laalu deemu. Haa gurruma siidee ilkeen qabsanii ilaala kaa. Soomaalee baawwayne uffatu baawwayne jaanii ni bar. Naannoo teenya bar amma nuti Soomaalee walii aannaa bar. Aadaan uffata keenya aadaa teenya tun amma Soomaalee wajji wal keessa Soomaaleenis nu wajjin uffatti. Aadaa teenya immoo. Taasisu bar. Naannoo dirree dhawaa jirraa mire. Sani jechuudha. Akkam nagaa fayyaadha. Fayyaadha. Nagaa qabda. Nagaa. Fayyaadha. Nagaa. Nagaa mi fayyaa. Dumeetaa ni gurbaa kana. Asgat galaami mucaan. Gizaan maana garaa maaliin. Asgati horii eegee inni ni see. Haya. Nagaa qabdani. Nagaa.
Kaniin aree tokkoon sababa guyyaa ooyiruu teenya reena qosan. Kaisa maal ajabtee hoo? Wantiitiin gurbaa tokko hojii arge. Eessatti? Achi gad. Ganda kamitti? Gandaa as gadii kana lagaa ol. Maal gootee isin maal godhu jirti?